Obboleessa kiyya guyyaatti fayyaa tanti hagam takka hubannoo gahaa qabaattee vaayitaaminoota si barbaachisan. Amma yeroo amma laallu kana keessatti fayyaa jechuun akka dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa diffaayin godhetti humna gahaa qabaachuu, hirriba gahaa yookaan hirriba kwaalitii qabu rafuu, humna gahaa qabaachuu oguu jenne maal akka ta'e hin ilaalla. Akkasumatti qaamni kan kee bifa barbaadee fi haala barbaadeen si gargaaruudhaaf dalagaa ati dalaydu san irratti yookaan jireenya fi jiruu ati jirtu san keessatti qaamni kan kee fayyaa guutuudhaan si deeggaruu danda'u. Kana hundaa yoo kan laallu taate sammuu gaarii qabaachuu yookaan immoo tasgabbiidhaan waan jalqabde ganamarraa haga galgalaa bifa tokkoon aynaa tokkoon itti deemuu danda'uudha ja'a fayyaa qabeenya jechuun akka dhaabbata fayyaa addunyaatitti. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana keessatti obboleettii bifa barbaadeen ruguu lafaa kaate nashaaxan qabdu qaamni kan kee nagaa hin qabu. Fayyaa qabdaa beekii wanni si dhukkubu tokkollee hin jiru. Ammoo oomishummaa si barbaachisaa san yookaan oomishummaa ati barbaaddu san oomishuudhaaf humna hin qabdu. Waan hin qabdu, kaka'umsa hin qabdu, inerjii hin qabdu, sammuun tantee dadhabduudha, qaamni kan kee dadhabaadha. Ganamaan lafaa ka'uu barbaaddaa ballama ifii seentaa garuu ballama ifii seente san hojiirra oolchuudhaaf karaa hojiitti jijjiiruudhaaf rakkina hedduu si mudataa jira. Kana jechuun fayyaan tantee gaafii keessa jirti jechuudha.